Gidiraan yookaan qormaanni kan sirraa hin dhaabbanne yeroo si fakkaatu maal goota? Rakkoon kee kan dhuma hin qabne yeroo si fakkaatu maal goota? Dadhabbiin kee akka itti fufetti yeroo sitti dhagamu maal goota? Rakkoon si qunname kun tarii ijoollee keessan waliin ta'uu danda'a. Tarii gaa'ela keessan waliin ta'uu danda'a. Tarii fayyaa keessan waliin ta'uu danda'a. Tarii rakkoo jireenyaa kan biraa ta'uu danda'a. Maal akka gootu wallaaltee rakkachaa jirta. Namoonni akkam jirtu yeroo siin jedhan gaariidha jetta garuu keessi kee gaarii miti. Kanaati beekuu qabdu garuu nuti nama bu'aa bahii adda addaatu jira. Ni rakkanna. Ankasitti himuu barbaadu jabeenya jechuun rakkina tokko illee argisuu dhabuu miti. Yeroo tokko dhiphachuu dandeessa. Yeroo tokko rakkachuu dandeessa. Garuu carraan ati qabdu jabaattee itti fufuu yookaan abdii kutachuudha. Jireenya kee baraaruu qabda. Namni tokko dhufee jireenya kee hin baraaru. Kanaafuu wanti fedhe yoo nu qunnames jabaachuu qabna. Nuti hundinuu midhamuun maal akka ta'e ni beekna. Dhukkubbiin garaa keenya keessa jiraachuu maal akka ta'e hundi keenya beekna. Maal immoo beektaa? Sunumaa miti. Sun kutaa jireenyaati. Waan ani jibu baay'eetu jira. Rakkoon jireenyaa tokko gadi na harkisee jira. Garuu saniif nan galateeffadha. Sababni isaas dukkana keessa ifni akka jiru natti argisiise. Jireenyi yeroo hunda gaarii hin ta'u. Yeroo kuftu deebitee koofi yaali. Irra deebii yaali. Dhukkubbii kee gama biraatti waan gaariitu jira. Kuni jalqaba keetii malee dhuma keetii miti. Kuni fuula kitaaba jireenya keetii ta'uu danda'a. Tarii boqonnaa kitaaba jireenya keetii ta'uu danda'a. Garuu kitaaba jireenya keetii ta'uu hin danda'u. Ammaas yeroo hin jira. Hanga hafuurri si keessa jirutti, hanga ganama hirribaa ka'uu dandeessutti, ammallee daandii keessa jirta. Ammallee carraa ni qabda. Boqonnaan dhuma seenaa keetii hanga ammaa hin barreeffamne. Har'a qormaata ulfaataa kana keessatti jabaattee argamuun kee seexaanni si balleessuu akka hin dandeenye ragaadha. Yeroo ammaa kana jireenya hamaa keessa jiraachuu dandeessa. Abdii hin kutin, hin dhiisin. Jireenya kee keessatti yeroo ulfaataa kana danda'uu qabda. Haala ati keessa jirtu kana kallattii adda addaatiin ilaaluu qabda. Rakkoo akka carraatti ilaali. Dukkana gama biraatiin ifaatu jira. Boo'u gama biraatiin kolfuutu jira. Akka ati daawwitii keessatti of ilaaltuun barbaada. Akka kana ofitti himtuun barbaada. Nan danda'a kana keessa darbu. Waan hordoftaniif baay'ee galatooma.